Ashama akkam jirtu? Wanti kun kan inni fayyadu namoota yuutuubii hojjechuu fedha qaban yookaan yuutuubii hojjetaa jiraniifidha. Innis jijjiirama qajeelfama dhaabbanni yuutuubii yeroo dhiyoo baasedha. Kan inni baases guyyaa muraasa duradha. Haa ta'u malee immoo kan inni hojiirra oolu guraandhala tokko bara 2027dha. Ji'a 5 tokko booda jechuudha. Yuutuubiin egaa sagantaa adda addaa kanneen akka YouTube Partner Prograamii yookaan sagantaa hirmaattota yuutuubii kan kana fakkaatan irratti jijjiirama godheera. yuutuubiin sagantaa hirmaattota yuutuubii yookaan YouTube Partner Prograamii irratti jijjiirama guddaa labseera. Akkuma nama jedhe kunis guraandhala tokko yookaan Febraarii tokko bara 2027 ji'a 5 tokko booda irraa eegalee ulaagaa kan ittiin gara paartinerii kanaa dhuftan yookaan galma qarshii ittiin argamu kana monetaayizeeshinii ulaagaalee duraanii jijjiirraa godheera. Seera haaraa fideera jechuudha. Kunis kan ilaallatu ulaagaa haaraa yeroo ta'u miseensonni YouTube Partner Prograamii duraanii garumtu qaban. Warri kanaan dura monetaayiz gootanii qarshii irraa argataa jirtan inni jijjiiramu jechuudha. Warra kanaa booddee itti seenuuf jedhutu jijjiirama. Mee jijjiirama kana immoo tokko tokkoon haa ilaallu. Inni jalqabaan ulaagaa galma qarshii haaraa yookaan kan monetaayiz ittiin ta'u jechuudha. Kunis guraandhala tokko 2027 yookaan Febraarii 1 2027 irraa eegala. Tokko dura kanaan dura miseensa kanaa ta'anii itti fufuu fi yookaan YouTube Partner Program join gochuu fi kan nuti apply goonu apply kan gochuu dandeenyu waggaa tokko keessatti namni 1000 subscribe godhee akkasumas viidiyoo nuti hojjenne waggaa tokko keessatti guyyaa 365 keessatti sa'aatii 1000 ilaalamuu qaba. Amma garuu akkuma jirutti namni 1000 barbaachisa waggaa tokko keessatti subscriberiin sa'aatiin immoo 1000 kan ture gara sa'aatii 8000tti guddateera. So nam tokko miseensa YouTube Partner Program ta'uuf apply kan inni godhu waggaa tokko keessatti namni 1000 subscribe gochuu qaba. Akkasumas kanaa booda jechuudha viidiyoon hojjete walii galatti sa'a 8000 ol ilaalamuu qaba jechuudha. Kun baay'ee debilii ta'e jechuudha. Inni garbiraan daawwannaa YouTube Shortsiin kanaan dura loongii qofas viidiyoo loongii tun ta'in viidiyoo shortii YouTube Shortii kan jennu namni 1000 subscribe godhee waggaa tokkotti isa kana immoo ilaalchi namni miliyoona 10 yoo ilaale apply gochuu dandeenya ture. Amma immoo ilaalchi miliyoona 10 kana gara miliyoona 20tti guddate. So jijjiiramni dhufe maadhaa tokko subscriberiin nama 1000tti barbaachisa waggaa tokkotti guyyaa 365tti. Viidiyoon loongiin viidiyoon dheeraan sa'a 1000 ilaalamuu kan irra ture gara 8000tti guddate. YouTube shortiin immoo kan miliyoona 10 expected ta'u amma gara miliyoona 20tti guddate jechuudha. So watch hour isaanii almost debilii ta'e. YouTube Partner Programmiin ala immoo deeggarsi kanneen hordoftootaaf kennaman kan fan funding kan jedhaman tokko tokko jiru. Isaan kun ulaagaan sadarkaa minimamii kan jedhamu subscriberii nama 500 fi sa'aatii 3000 yookaan ilaalcha miliyoona 3 shortii yoo ta'e. Kanarratti jijjiirama tokko malee akkuma jirutti akka itti fuuteera jechuudha. Inni gara biraan jijjiiramni jiru jijjiirama shortsii fi piraayimim laayitii keessa turu. Shortii viidiyoo irraa qarshii argataa turuuf shortii viidiyoo ji'a ja'an qarshii irraa argataa turuuf jechuudha. Ji'a ja'an itti fufinsaan ji'oota 3 darban keessatti viidiyoon shortiin hojjetan miliyoona 10 ilaalamuu qaba. So ji'oota 3 darban keessatti viidiyoo shortiin hojjetan yoo miliyoona 10 ibsaa ol ta'e qofadha kan inni irraa continuously qarshii argachuu dandeessan. Viidiyoon shortii irraa galii beeksisaa fi piraayimar walitti fufinsaan argachuuf kireetaroon yookaan qabiyyee kan uuman guyyoota 90 darban keessatti yoo xiqqaate daawwannaa shortii miliyoona 10 argachuu qabu. Inni garbaan piraayimim laayitii. Piraayimim laayitiin yuutuubii akka addunyaatti babal'isuuf yuutuubii tajaajila piraayimim laayitii addunyaa irratti babal'isaa kan jiru ta'uusaa ibsisee kunis kuusaa galii dhuunfaa uumu. Content creatoron yookaan viidiyoo uumtonni viidiyoo dheeraaf dhibbantaa 55 shortiif immoo dhibbantaa 45 qooddatudha. Jijjiiramni kaan waa'ee to'annoo qabiyyee dhugaa hin taanedha. Inauthenticated content kan jedhamu. YouTube'n qabiyyee salphaatti templateetiin AI faadhaan hojjetaman yookaan
namummaa fi yaada uumamaa hin qabne kanneen akkasirratti tarkaanfii cimaa fudhachuu eegaleera. YouTube'n seera duraanii yookaan repetitive content policy dhiiseetu seera qabiyyee sobaa yookaan feekii inauthenticated content policy jabaa ta'e hojiirra oolchaa jira jechuudha. Seerri kun viidiyoowwan baay'inaan oomishaman carraaqqii gadi aanaa qaban yookaan baay'inaan AI yookaan artificial intelligence qofaan hojjetaman kan seenaa jalqabaa yookaan faayidaa namummaa hin qabne irratti xiyyeeffata. Isaan kana keessa dhabamsiisuu barbaada jechuudha. Jijjiiramni inni annaawunsi godhe kanadha. Kunis kan inni hojiirra oolu waggaan haaraan faranjoota bara 2027 seenee ji'a tokko boodadha jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.